Godina Harargee Lixaa Aanaa Ciroo keessatti maqaa waraana Shanee deeggartan jedhuun waraanni mootummaa hawaasa nagaa adamsee hidhaa jiraachuun gabaafame. Godina Shaggar Lixaatti ajjechaan raayyaa ittisa biyyaatiin geggeeffamu akkuma itti fufeetti jiraachuun dhagahame. Ameerikaatti ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Ambaasaadder Maayik Hamar hooggansa olaanaa bulchiinsa yeroo Tigraay waliin wal arguutiif beellama qabaniif har'a ganama Maqalee seenanii jiru. Guyyaa kaleessaa hidhaarraa kan hiikame hoogganaan faannoo zammanee kaasee uummanni Amaaraa falmisaatti cichuudhaan akka falmatan jechuun yaamichaa dhiyeesse. Ugandaan haleellaa Al-Shabaab raawwateen loltoonni ishee nagaa eegsisan 54 akka ajjeefaman beeksifte. Godina Harargee Lixaa Aanaa Ciroo keessatti maqaa waraana Shanee deeggartan jedhuun waraanni mootummaa hawaasa nagaa adamsee hidhaa jiraachuun gabaafame. Namni Oromiyaa 11f yaada kenne akka himutti Aanaa Ciroo Araddaa Najabaas keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdan jedhuun namoonni 57 jumlaan kan hidhaman ta'uu himee jira. Darartuu Shaamii waan qindeeffatte qabdi. Godina Harargee Lixaa Aanaa Ciroo keessatti maqaa Shanee waliin hariiroo qabdan jedhu waraanni mootummaa hawaasa nagaa adamsaa jiraachuun gabaafame. Maddeen Oromiyaa 11 odeeffate akka himanitti Aanaa Ciroo Araddaa Najabaas keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdan jedhuun namoonni 57 hidhamuu himan. Tikoonni mootummaan maqaa opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo sababeeffachuun naannichatti bobbaase kunneen guyyaa dheengaddaa sababaa tokko malee hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuun namoota reebaa turuu fi namoota hedduu qabanii mana hidhaatti galchuu ibsan. Akka maddeen naannichaa odeeffannee jiranitti namoonni 57 guyyaa tokko keessatti hidhaman kun yakka kamuu hojjetanii osoo hin taane shakkii isin waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdan jechuun qofa kan hidhaman ta'uu nuuf kaasan. Itti dabaluunis jiraataan kun qabeenyi namootaan to'annoo jala oolfamanii loowwanii hanga midhaanitti osoo hin hafin qaamolee mootummaa kunneeniin saamamuu fi manca'uu dubbatu. Namootaan hidhaman keessaa kanneen maqaan isaanii hanga ammaatti nu bira ga'e Yusuf Abdullaa Ussoo, Ahmad Abdullahi Musa, Murad Ahmad Ibro Abdallah Usso, Aliyi Abdallah Umar, Ibrahim Jamal Yuja, Musa Mahmad Amme, Dine Mahmad Amme, Abdallah Jamal Abdo, Yusuf Ahmad Umare, Madi Yuja Mahmad, Jamal Ziad Yusuf, Aliyi Mahmad Musa, Shamshu Adam Kamali fi Jabbaare Ahmad namootaan jedhaman ta'uu nuuf himan. Aanicha keessatti waraana jabaa humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti torbaanotaan dura gaggeeffamaa ture hordofe haloo bahiinsi mootummaan uummata nagaa irratti fudhachaa jiru guyyaarraa gara guyyaatti hammaachuu himatu. Sababaa wal waraansa qaamolee mootummaa fi woboo jidduutti taasifamaa jiruun lammiileen dhibbootaan lakkaaman lubbuun dabru akkasumas kanneen kumootaan lakkaaman qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaamuu gaagama guddaa keessatti argamu. Yakkoonni garagaraa mootummaa amma aangoo harkaa qabuun uummata naannichaa irratti waggoota 3 oliif gaggeeffamaa ture ulfaataa ta'uu kan ibsan namni kun erga mariin araaraa Taanzaaniyaatti eegalame milkaa'ina malee hafe ammoo duulli duguggaa sanyii tikoota mootummaan lammiilee nagaa irratti fudhatamaa jiru akka malee ulfaataa ta'uu dubbatu. Gama biraatiin erga mariin Taanzaaniyaatti woboo fi mootummaa jidduutti taasifame marsaan duraa wal hubannaa gaariirra akka jiru gama lameenuu ibsamee as Oromiyaa keessatti lolli jabaatee akka itti fufee jiru himamaa jira. Godina Shaggar Lixaatti ajjechaan raayyaa ittisa biyyaatiin geggeeffamu akkuma itti fufeetti jiraachuun dhagahame. Haaluma kanaan Shawaa Lixaa Aanaa Cobiitti ajjechaan raawwatameen lubbuun nam tokko yoo darbu dabalataan saamichi humna meeshaa waraanaatiin raawwatamaa jiraachuus jiraattota bakkichaa dubbisuun odeeffannee jirra. Bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Cobiitti raayyaan ittisa biyyaa lubbuu jiraattota nagaa balleessuun dhagahame. Raayyaan ittisa biyyaa lubbuu namoota nagaa balleessaa jiruun alatti qabeenya uummataas humnaan saamaa jiraachuu jiraattonni bakkichaa Oromiyaa 11tti himanii jiru. Godina Shaggar Lixaa Aanaa Cobii ganda qonnaan bulaa Diggoo Dachaa jedhamutti ajjechaa gara jabeenyaa waraanni mootummaa guyyaa dheengaddaa raawwataniin nama maqaan isaa Obbo Guddisaa Araarsaa jedhamu ajjeefamuu odeeffannee jirra. Taateewwan Aanaa Cobiitti waraana mootummaan torban kana geggeeffame ilaalchisuudhaan jiraattonni Oromiyaa 11tti akka dubbatanitti ajjechaaf saamichi daangaa dabree humnoota hidhattoota mootummaatiin raawwatamaa jira jedhu. Guddisaa Araarsaa nama jedhamu nama qotee bulaa daa'ima isaa fi jiruuf jireenya isaa hojjetatu nama nagaa. Nama nagaa barii naannoo isaa 10 ta'uu gubbaarratti ajjechaa irratti raawwatanii darbanii sana booda sirraaqoo naannoo ganda Diggoo Dachaa kan jedhamu baajataa kan jedhamu kanneen akka waldaa qabeenya uummataa waan garagaraa meeshaalee waan itti meeshaalee itti fayyadama mana keessaa hunda saamicha irratti raawwachuudhaan hanga irraatti illee makiinaatti kafeeyaa jiranii. Obbo Guddisaa Araarsaa qe'ee ofii keessatti badii tokko malee rasaasa hidhattoonni mootummaa itti qiyyaafachuun dhukaasaniin ajjeefame kan jiran jiraattonni ollaadhaan dubbifne namni kun nama nagaa qotatee maatii ofii jiraachisuu fi nama hirmaannaa siyaasaa dhaaba kamii keessallee qooda hin qabnedha jedhu. Dhugaadha waan kun namni dhiirri bahee to'awaaluu hin danda'u silaafuu nama arginaan rasaasumaan nama duukaa kan isaan cancala banatanii dhukaasa irratti banaa jiranii namallee
filatoon gaafatiin akkasumatti nama dhiira argan taanaan dargaggeessa jaartii haa ta'u rasaasuma handuuqa kafiiganii nama kanallee dhuguma dubartoonni akka ganamaarraa kaasanii galgalaatti wajjin rakkachuudhaan lafa awwaalchaallee ganda digoodachaa jedhamu kana toon gahiin bakkeedhuma goodaa mana isaa jalatti yookaan dhahii inni qabu sana balbala isaa fuulduratti awwaaluudhaan awwaalchi isaallee kan inni geggeeffame jechaadha. Obbo Guddisaan hawaasa naannoo biratti kabajaaf jaalala guddaa qabaachaa turuu kan himan jiraataan ollaa bilbilaan odeeffanne namni kun abbaa ilmaan saddeetii akka turanillee nuuf eeranii jiru. Waraanni mootummaa nama kana ajjeesuudhaan reeffa isaa gubbaa tarkaanfatanii mana isaa erga humnaan seenanii booda dabalataan qabeenya mana isaatiillee jalaa kan saamanii fudhatan ta'us dubbatanii jiru. Jiraattonni bakkichaa bilbilaan odeeffanne akka jedhanitti aanaa Cobiitti waraanni mootummaa yeroodhaa gara yerootti ajjechaa uummata nagaratti gaggeessaa jiraachuu fi sadarkaa hawaasni reeffa walii kaasee awwaallachuu dadhaburra kan jiran ta'uu ibsuudhaan uummanni badii malee adamsamee akka bineensaatti ajjeefamaa jiraachuus akkas jechuudhaan ibsu. Namni dhiirri bahee awwaaluu hin danda'u silaafuu nama arginaan rasaasumaan nama duukaa kan isaan cancala banatanii dhukaasa irratti banaa jiranii namallee filatoon gaafatiin akkasumatti nama dhiira argan taanaan dargaggeessa jaartii haa ta'u rasaasumaan duukaa kafiiganii nama kanallee dhuguma dubartoonni akka ganamaarraa kaasanii galgalaatti wajjin rakkachuudhaan lafa awwaalchaallee ganda digoodachaa jedhamu kana toon gahiin bakkeedhuma goodaa mana isaa jalatti yookaan dhahii inni qabu sana balbala isaa fuulduratti awwaaluudhaan awwaalchi isaallee kan inni geggeeffame jechaadha. Too kanaan wal qabatee rakkina akkas akkasiitu jira. Uummanni birrannaa sodaannaa hamaa keessa jira. Kan bosona bahee daa'ima horii qabeenya isaa wajjin yoo horii dhiisee deeme qabeenya fuudhee horii manatti midhaan gargaarratti midhaan yoo manatti hafe midhaan kaan hin tarfara qabeenya namaa waan saamunaarraa kaasee bilaanchi ilmoolee wanta inni dhiisaa jiru hin jiru qabee wanta immoo ergamee gubbaarra jiru kun amma. Aanaa Cobii gandoota hedduu keessatti qabeenya mana amantaa dabalatee qabeenyi dhuunfaa jiraattota humnaan saamamee konkolaataatiin fe'amee fudhatamaa kan jiru ta'us dabaluudhaan nuuf ibsanii jiru. Xumura irratti uummanni nagaa dheebotee marii araara nagaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture abdiin eegaa turre kan jedhan jiraattonni Aanaa Cobii ammas mariin nagaa akka itti fufee galma ga'uuf addunyaan dhiibbaa gama hundaan gochuu qabdi jechuudhaan cimsanii gaafatanii jiru. Guyyaa kaleessaa hidhaarraa kan hiikame hoogganaan faannoo zammanee kaasee uummanni Amaaraa falmiisaatti cichuudhaan akka falmatan jechuu yaamichaa dhiyeesse. Mootummaan naannoo Amaaraa ajajaa faannoo gadhiisuudhaan hoogganaa paartii Baldaras Duraanii fi ajajaa dhaaba adda tokkummaa Amaaraa ammaa kan ta'e Iskandar Naggaa adamsaa kan jiru ta'uu himee jira. Mahdi Abdul Basit dabalata qaba. Manni murtii naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daar fi naannoo ishee tajaajilu ji'a 9 mana hidhaa erga tursiiseen booda yakka homaatu hin arganne jechuudhaan caamsaa 27 zammana kaasee bilisaan akka bahu murteessee jira. Zammana kaasee yeroo to'annoo poolisii jala turetti himanni garaagaraa irratti kan banaman yoo ta'u himanni ijoon garuu nama duula seera kabachiisuu ture ajjeessee jira kan jedhu ture. Haa ta'u malee himanni yakkamaa isa taasisu hin jiru jechuudhaan manni murtichaa caamsaa 25 bara 2025 murtee dabarsuudhaan zammana kaasee bilisaan akka gadhiifamu murteessu abukaatoon yakkamtichaa sagalee raadiyoo Jarmanitti himanii jiru. Zammana kaasee hidhaadhaa erga bahanii booda suur sagalee miidiyaa hawaasarra naanna'aa ture akka mul'isutti uummanni Amaaraa karaa hedduun kiyyoo keessa galee jira jedhe. Gochaan kun hatattamaan dhaabbachuu qabas jedhanii jiru. Dhiiras ta'ee dubartii umrii fi fayyaa kan qabu hundi hojii qaba waan ta'eef mana isaa taa'uu hin qabu jedheera. Poolisiin naannoo Amaaraa zammana kaasee to'annoo jala kan oolche fulbaana 11 bara 2015 mana isaa magaalaa Bahar Daar ganda Duwwaa 3 keessatti birrii 500 wajjin ture. Haaluma wal fakkaatuun humni nageenyaa fi tasgabbii waloo ibsa baasen Iskandar Naggaa fi hordoftoota isaa naannoo Amaaraa godina Goojjaan baha mana qulqullummaa yookaan gadaamii Dabra Eliyaas keessa turan irratti tarkaanfii fudhachuudhaan kaayyoo isaanii naannicha hokkora keessa galchuu fashaleessuu isaa ibsee ture. Iskandar Naggaa fi hordoftoonni isaa miliquudhaaf kan yaalan ta'us to'annoo jala oolchuudhaaf faana dhahaa jiraachuu humni waloo kun ibsee jira. Tarkaanfii fudhatameenis iddoo dahannaa Iskandar Naggaa fi hordoftoota isaa itti fayyadamaa turan cabsuudhaan hidhattoota 200 ol irratti tarkaanfii fudhachuu dabalee eddeessee jira. Ibsa koreen nageenyaa kun miidiyaalee mootummaatiin dabarseen Iskandar Naggaa olaantummaa yaadatiin mo'achuu waan hin dandeenyeef yeroo adda addaatti magaalaa Finfinnee keessatti hokkora kaasuu yaalaa turee jira jedha. Ameerikaatti ergamaan addaa gaanfa Afrikaa ambaasaadar Maayik Hamar hooggansa olaanaa bulchiinsa yeroo Tigraay waliin wal arguutiif beellama qabaniif har'a ganama Maqalee seenanii jiru. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa fi miseensonni kaabinee biroo ambaasaadar Tireezaa Jaakobsan waliin ta'uudhaan ambaasaadar Maayik Hamar dabalatee buufata xiyyaara idil addunyaa Raas Aluulaa Abbaa Naggaa Maqaleetti simatamanii jiru. Akka ministeerri dhimma alaa beeksisetti ambaasaadar Maayik Hamar yeroo Itoophiyaa jiranitti adeemsaa fi aantummaa raawwii hojii waliigaltee saadasa bara 2022 diinummaa dhaabuu tattaaffii haqaa fi itti gaafatamummaa ce'umsa dhugoomsuu fi akkasumas sagantaa hidhannoo hiikkachiisuuf walitti makamuu dabalatee dhimmoota biroo irratti ni mari'atu jedhamee eegama. Walga'iin kun qondaaltota gamtaa Afrikaa, qondaaltota mootummaa federaalaa fi qondaaltota bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Maqaleetti wal arganii jiru.
Ugandaan haleellaa Alshabaab raawwateen loltoonni ishee nagaa eegsisan 54 akka ajjeefaman beeksifte. Museveniin dilbata kaleessaa toora Tiwiitara isaanii irratti akka ibsanitti ajajaa waraanaa dabalatee reeffa loltoota 54 argachuu ibsanii jiru. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti dhiyaata. Ugandaan haleellaa Alshabaab Somaaliyaa Moqaadishootti raawwatteen loltoonni ishee nagaa eegsisan 54 akka ajjeefaman beeksifte. Torban darbee haleellaa hidhattoonni buufata waraanaa gamtaa Afrikaa Somaaliyaa irratti raawwataniin miseensonni humna nagaa eegsisuu Ugandaa 54 ajjeefamuu isaanii pireezidaantii Yoweri Museveniin ibsanii jiru. Akkasumas haleellaan kun haleellaa hamaa jihaadistonni Alshabaab biyya waraanaan miidhamte keessatti raawwataman keessaa tokko ta'uunis ibsamee jira. Yoweri Museveniin dilbata galgala Tiwiitara isaanii irratti akka barreessanitti ajajaa waraanaa dabalatee reeffa loltoota 54 arganneerra jechuudhaan ibsanii jiru. Hoogganaan gameessi kun miseensota paartii sochii qabsoo biyyaalessaa biyyattii bulchuu waliin haasa'uu isaanii waajjirri isaanii Ajaans Firaans Pireesitti himanii jiru. Haasaan Museveniin miseensota gamtaa Afrikaa biratti miidhaan akka irra ga'e kan hin amanne ta'uu hubatamee jira. Waggoota kurnan oliin mootummaa giddugaleessa Somaaliyaa dadhabaa ta'e irratti fincila gara jabinaa geggeessaa kan ture Alshabaab caamsaa 26 akka beeksisetti buufata nagaa eegsisuu Ugandaa Awurooppaatti argamu irratti haleellaa banuudhaan loltoota 137 ajjeesuu isaa ibsee jira. Alshabaab dirree waraanaa irratti injifannoo galmeessi ololaaf jecha garmalee guddisuu waan beekamuuf mootummoonni waraana gamtaa Afrikaaf gumaachan yeroo muraasaaf ragaa miidhaan irra ga'e dhiyeessaa turanii jiru. Jiraattonni naannoo sanaa fi ajajaan waraana Somaaliyaa ejensichaaf akka himanitti hidhattoonni Alshabaab buufata waraanaa magaalaa guddoo Moqaadishoo irratti gara kibba dhiyaatti kiiloomeetira 120 fagaattee argamtu Buulo Meerer keessatti boombii konkolaataatiin erga cabsanii seenanii booda lolli kan eegale ta'us ibsanii jiru.